Faayituu guddinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenye isin agarsiisaa. Har'a gaafii keessan kan viidiyoo kwaalitii viidiyoo irra gaafattan tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Yeroo baay'ee waa barnoota yuutuubiitii fi waan adda addaa yeroo kennu viidiyoon kwaalitii akka waan hin qabneetti yaadamaa ture. Garuu viidiyoon hedduu kwaalitii qaba. Viidiyoon nan hojjedhu hundinuu kwaalitiin isaa 80 or hanga 4K oliitti jira. Saniifuu kwaalitii viidiyoo tokko akkamitti akka hidhattan hedduu bilbiluma keessan irratti kwaalitii viidiyoo itti adjust godhachuun dirqama ta'a. Sababni isaas yeroo fi kanuma bantanii ilaaltan awutomaatikaalii yuutuubiin gabbusee isinirraa taphachiisuu danda'a. Saniifuu kwaalitii akkamitti akka itti hidhattaniin isin agarsiisa. Har'a viidiyochaatti isin dura warri as taa'aa subscribe godhuun chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa. Kallattumaaniin gara viidiyootti isin seena jalqaba yeroonii fi YouTube seentanii viidiyoo tokko laaltan kiyyaatee viidiyoo nama biraa siistamni itti kwaalitii akka clear godhee bareechee isin agarsiisu itti godhattan tokko ni jira. Akkamitti akka godhattan amma fakkeenyaaf viidiyoo isa kana kwaalitii isaatiin kwaalitii bareedaan laaluu yoo barbaadde maal gootaa jalqaba viidiyoo irra dhuftee viidiyoo banattaa jechuudha. Erga viidiyoo banatteen booda maaltu jira siistamni itti kwaalitii dhaan akkanatti iddoo sitingii akkuma yeroo dabre siistama itti pileeylistii waliif taphachiiftanii viidiyoo hojjedhe isin agarsiisetti siistamuma saniin kwaalitii bareedaadhaan viidiyoo walii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Amma viidiyoon kun tapha eegalee jira. Siistamni itti kwaalitii isaa hidhatan maal godhanii bakka kanarra kilik gootan hojjetanii jalqabuun erga kilik gootaniin booda maaltu jira erga kilik gootaniin booda tuqaa sadii gama gubbaa kanarra jira. Tuqaa sadiin gubbaarra jiru osoo inni fi kilik hin godhin hin baatu. Kilik irra gootaniiti isinii baati. Erga kilik irra gootaniin booda maaltu jira kwaalitii iddootu jira awutoorra jira. Amma awutoo jechuun ifiif taphachiisa 360 470 or 444 720 80 illee godhuu danda'a jechuudha. Saniifuu awutoo kwaalitii isa jetturra kilik gootan. Kwaalitii irratti erga kilik gootaniin booda inni awutoo rikoomandii kan jirurra jira. Maal gootanii isin guddifachuuf gabbuutan advaans iddoo irratti kilik gootanii isin booda viidiyoon kun hanga 80tti pikselii jira jechuudha. Kwaalitii guddaa qaba. Saniifuu 720 bareeda 480 bareeda akkasumas 360 olitti hanga 80tti bareeda. Saniifuu 80 irra kaa'attanii viidiyoo kwaalitii bareechatanii ilaaluu ni dandeessanii isinii jaa. Viidiyoon hangadhiisu hundinuu 80 olii or tokko qofaa 720 kwaalitii akka clear godhee isin agarsiisuuf akkanatti 80 irra kaa'adhaa ilaalaan isin jaa. Yeroo viidiyoo barnootaan baay'ee akka caqalatti isin mul'atuuf dirqama kwaalitiin 80 bareedaa irra kaa'adhaa siistama kanaanii akkanatti view godhaa viidiyoo barbaadanii hundaa'uun isin jaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaan ga'ee yeroo itti aanu walitti deebinutti yeroo gaarii nagaa turaa. Waan hunda hubattaniif galatooma. Viidiyoo keenyaaf comment like share nu godhaa isin jaa. Yeroo gaarii.